Kali shorof keessa jedhan maal sitti dhaga'ama ture? Nan boonan ture. Na boonsa ture. Dhugaa hangaafni himatame shoror keessummaan hedduun boone. Maaliif uummata Oromootii fi jecha shoror keessummaa jedhamuun anaaf akka baajii takkahuu akka kennaa addaatti akka kabajaa guddaa mootummaan Itoophiyaa meedaaliyaa guddaa narra kaa'etti fudhate gaafa isaan himatan. Konfidensiin kun eessaa of eejaar barumsumarraa moo kennaa rabbi ganamuma sii kenne moo roorroo uummata Oromoo irra gahurraa kaatee moo cimina haadha warraa keeti moo mee walumatti qabiitii daawwattoota bira nu geessisi. Tokkoffaan qabsootti daladhe abba sadaffarra jirra. Naannoo intarneetti waan ijoollee naannoo abaa'oon ture waan ta'eef roorroo uummata keenya irra gahuun nan beeka. Qabsaa'ota jalatti guddadhee nan beeka. Sanboota barnoota cimsadhee jira. Waan hin baradhetti immoo sirriitti dubbisee sirriitti qayyabadhe. San caalaa garuu uummata Oromoo nan beeka sirriitti hin beeka. Uummata Oromoo sirriitti waan hin beekuuf hanga paaspoortii kiyya na haaromsee jedheetti nan dhudhufa ture. Kanaaf uummata kana waan hin beekuuf humna isaan qaban waan hin beekuuf dhugaa isaanii waan hin beekuuf dhaloonni immoo jalaa dhufu hagamta kacimaa akka ta'e waan hin beekuuf saniifin qoma dhaadhee tarsiima baafnetti illee waan hin amanuuf saniifin qoma dhaadhee dhaadachaa ture. Haati manaa keessa dubartii cimtuu ilaalchi siyaasaatiinis barumsaan waan hundaan dubartii cimtuudha yoo mee waa'ee arfaasee xinnoo daawwattoota bira nu geessise. Qabsooftuudha. Akkuma biyya sanitti agartee waldaa dargaggootiin eegalle waldaa dargaggoo keessatti warra bu'uureessina duraa warra bu'uureessa keessaa nama hedduu uummata kana jaalattu nama uummata kanaaf keessattuu biyya Ameerikaa keessatti ijoollee jalaa dhufanis warra qaree ol guddise nama cimtuudha. Nama gama hooggansaatiinis na caalu gama hundaan keessattuu gama obsaatiin gama uummata kana danda'uutiin nama hedduu.